Nagaanii fayyaanni Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Arras dubbii sagalee Waaqayyoo qabadhee kan inni isiniif dhiyaadhee ani obboleessa keessan Galataa Dhinsaati. Arras dubbii sagalee Waaqayyoo hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irra dhaabbachuudhaan wal wajjin baranna. Mee kutaa kana nan dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irraa baasaa irra isa jiruun dubbisaan akkasidha. Bartoonni jalqaba duraa Anxooqiyaatti kiristiyaanota jedhamanii waamaman jedha. Waaqayyo dubbii isaa akka nu barsiisuuf Waaqayyoodhaan kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u. Ati abbaa ergaa kanaati. Ati abbaa yeroo kanaati. Guddaa goonee si galateeffanna. Waa'ee yeroo nu laatte kanaaf si haa galatu. Obboloota koo, abboota koo bakka garaagaraa ta'anii sagalee kana dhaggeeffatan maqaa Yesuusiin ayyaana kee isaanii baay'isi. Qalbii isaanii gara hafuura kee beekuutti, gara waa'ee kee hubachuutti isaan fidi. Yaa Waaqayyo gooftaa kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irra dhaabbachuudhaan har'a sagalee Waaqayyoo kiristaanummaa mata duree jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Waa'ee kiristaanummaa kanaa yeroo baay'ee namoota baay'eedhaaf gaaffinatti fakkaata. Kiristaanummaan kun maalidha? Waa'ee kiristaanummaatuun ilaalin dura kiristaanummaa yeroo inni itti jalqabee yeroo laallu du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosii booddeedha. Yeroo jalqabaatiif biyya Anxooqiyaa keessatti warra duuka buutuu Kiristoos ta'etu kiristaanota jedhameetu waamamee jechuudha biyya Anxooqiyaa keessatti. Egaan maqaan kun kan inni kenname maqaa Kiristoos akka ittiin namoonni waamamaniif namaa kenne utuu hin taane warri Anxooqiyaa keessa jiran maqaa isaan bartootaaf kennanidha jechuudha. Maqaan kun bifa eebbifamaa wayiitiin, bifa ulfina qabu wayiitiin yookaas immoo bifa ulfaataa wayiitiin kan kenname utuu hin taane maqaa bifa arrabsootiin duuka buutota Kiristoosiif kennamedha. Biyya kana keessatti Yesuus Kiristoosiin warri beekan duuka buutota isaa isaan Kiristoosiin warra hordofanidha yookaan immoo isaan Kiristoosiin hordofu kiristiyaanotadha jechuu waan barbaadaniif maqaa arrabsootiin duuka buutota isaatii warra isa hordofanidha, warra isa duukaa deemanidha, warra isa fakkaatanidha, warra hojiin hojjetanidha, warra akka isaatti deeman, warra akka isaatti dubbatan, warra karaanni bahirra ba'an, warra karaanni galirra galanidha jedhanii waa'ee isaan sanaa akka dheessaatti dubbachuu barbaadaniitu warra duuka buutota Kiristoos ta'an kanaanii kiristaanota jedhanii isaan waaman. Haa ta'u gaa kanumarraa ka'uudhaan kiristaanummaan maalidha? Namoota tokko biratti kiristaanummaan waldaa dhaqanii galuutti fakkaata. Namoota tokko biratti immoo kiristaanummaan cubbuu baqachuutti fakkaata. Namoota warra kan biraatti immoo kiristaanummaa jechuun baqa waaqayyumatti amanuu qofa itti fakkaata. Kiristaanummaan kun maalidha? Akkuma moggaasa maqaa isaarraa dhufe kana kiristaanummaan kun maqaa Kiristoos irraati kan dhufe jechuudha. Karaa maqaa jireenyaanis Kiristoosiin kan fakkaatu, amalaanis Kiristoosiin kan fakkaatu jechuudha. Kiristaanummaan Kiristoosiin fakkaachuudha. Kiristaanummaan amala Kiristoos qabu sana qabaachuudha jechuudha. Malee kiristaanummaan cubbuu irraa fagaachuu duwwaa miti. Kiristaanummaan waldaa dhaquu duwwaa miti. Kiristaanummaan kennaa jaalalaa kennuu duwwaa miti. Kiristaanummaan Kiristoosiin fakkaachuudha. Kiristaanummaan maalidha inni kan biraan? Kiristaanummaan jireenya gara Kiristoositti guddataa deemu. Kiristaanummaa keessatti qabeenyatti guddataa deemna miti. Kiristaanummaa keessatti sadarkaa barnoota keenyaatti guddataa deemna miti. Kiristaanummaa keessatti umurii keenyaan guddachaa deemna miti. Kiristaanummaa keessatti gara Kiristoositti guddataa deemna. Kiristaanummaa sirriin Kiristoosiin fakkaachuudha. Kiristaanummaa sirriin gara Kiristoositti guyyaadhaa gara guyyaatti guddachaa deemu. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsi 15 akka jedha. Kottaa gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti guddannaa jedha. Akkas jechuun amala keenyaan, hojii keenyaan garaa dhiifamaa qabaachuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannifame keessatti, yeroo reebamaa ture keessatti, yeroo waraanamaa ture keessatti ijaa baafachuudhaafis hin kaa'anne garaa dhiifamaa qaba. Har'a walii keenya gidduutti garaa dhiifamaa qabaachuudhaan Kiristoosiin fakkaachuu dandeenya. Kanaaf kiristaanummaan jireenya gara Kiristoositti guddataa deemudha. Har'a obboloota kun maal keessatti guddataa jirra? Jireenyi keenya gara Kiristoositti guddataa jira. Baay'een keenya sadarkaa barnootaa lakkaawwataa jirra. Sadarkaa barnootaa guddaa gara sadarkaa barnootaa tokkorraa sadarkaa barnootaa kan biraatti gara qabeenya kaleessa qabnurraa qabeenya kan biraatti guddachaa jirra baay'een keenya. Kiristaanummaan isa kana miti. Miseensa waldaa keessaa baay'ifachuudhaan kaleessa waldaan keenya miseensa amma kanaa qaba ture amma kanaarra ga'eera amma kanaa taaneerra jechuu miti. Kiristaanummaan gara Kiristoositti guddataa deemudha. Bullee kaanee guyyaadhaa gara guyyaatti. Egaa kiristaanummaa keenya keessatti amaloota kiristaanummaa keenya mancaasantu jiru. Amaloota kiristaanummaa keenya mancaasan keessaa inni jalqabaan tokko dhaabbannee of ilaaluu dadhabuudha. Jireenya keenya keessatti dhaabannee of ilaaluu dadhabuun kiristaanummaa keenya mancaase. Namoonni baay'een kiristaanummaan isaanii manca'aa, badaa, xureeffamaa, maqaadhaa badaa kan dhufe namoota baay'eedha. Kana kan godhe immoo dhaabatanii of ilaaluu dadhabuudha. Baay'een keenya akka nama mana qaalluu dhaqee akka nama mana waa himtuu nama waa namatti himuu durii nama dhaqeetti raajota baay'ee bira dhannee namoota baay'ee bira dhannee waa'ee keenya amma gaafannutti geenyeerra. Dhaabbannee ani eessaan dhufe an nama attamiiti
ana eewutu na waame jechuu dadhabuun kiristaanummaan harkatti mancaasaa dhufe. Dhaabbannee waa'ee keenyatti yaaduu dadhabuun akka nuuni akka nama ekera dubbiftuu dhaqee waa gaafatuutti waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee borii keenyaa, waa'ee egeree keenyaa akka nuun nama gaafannu nu taasiseera. Kun immoo kiristaanummaan harkatti mancaasaa dhufe. Kanaaf amaloota kiristaanummaa keenya mancaasan keessaa inni jalqabaan dhaabbannee of ilaaluu dadhabuudha. Baay'een keenya kiristaanummaa keessa jirra malee kiristaanummaan nu keessa hin jiru. Kiristaanummaa keessa jiraachuuf kiristaanummaan immoo nama keessa jiraachuun garaagara. Baay'een keenya waldaa keessa jira. Waldaa keessa jiraachuuf kiristaanummaa keessa jiraachuun immoo tasuma wal hin argu. Fakkeenya tokko yoon isinitti hime namni tokko mana nyaataa keessa hojjetoo ta'e namichi gatiima mana nyaataa keessa jiraateef nyaanni isa keessa jira, nyaata quufee jira. Mana nyaataa keessa hojjeta waan ta'eef quufee deema hundumaa jechuu hin dandeenye. Amma gaafa mana nyaataa dhannee nyaata bitannee nyaannu namichi nyaata nuu dhiyeesse nyaata nuu bitannee nyaannu sana ofiisaa quufee jira nutti fakkaachuu danda'a. Garuu akkas miti. Gatii manicha keessa hojjetee fi gatii nyaata nuun ajajanne nuu dhiyeesse nuu fidee fi namichi nyaata nuu fide sana ofiisaa quufee raafee waan dhiise sinitti hin fakkaatin beelaa nuu dhiyeessa ta'uu danda'a. Beelaa nuu kenna ta'uu danda'a. Beelaa manicha keessa kurkura ta'uu danda'a. Mana nyaataa keessa jiraachuuf nyaanni nama keessa jiraachuun garaagara. Akka jechuu kooti. Kiristaanummaa keessa jiraachuu fi kiristaanummaan nama keessa jiraachuun garaagara. Tajaajilaa ta'uu fi kiristaana dhugaa ta'uun garaagara. Baay'een keenya tajaajilaa taane malee mana waaqayyoo keessa ergamnee olii gad hojjenna malee hojii adda addaa hojjenna malee kiristaana inni jedhu kun nuuf hin galle. Tajaajilaa ta'uun kiristaana ta'uu miti. Tajaajila raajii ta'uun kiristaana ta'uu miti. Luba ta'uun kiristaana sirrii ta'uu miti. Paasterii ta'uun kiristaana sirrii ta'uu miti. Kiristaanummaan jireenya gara kiristoositti guddatu qabaachuudha. Kiristaanummaan guyyaadhaa gara guyyaatti kiristoosiin fakkaachaa deemu. Kanaaf baay'een keenya dhaabbannee of ilaaluu dadhabuudhaan kiristaanummaan keenya manca'aa dhufe. Namooti baay'een irra waldaa keessa gaafa dhaqan waa'ee koo waaqayyoo maal sitti jedhu namaan dhaqanii waa'ee koo waaqayyoo maal siin jechaa jira mee waa'ee koo waaqayyoo naa gaafadhu yeroo biraan si gaafadhaati. Dhaabbannee of ilaaluu dadhabuun fuula waaqayyoo turuu dadhabuun akka waaqayyoo nutti dubbatuuf waaqayyoon affeeruu dadhabuun kiristaanummaan harkatti mancaasaa dhufe. Amaloota kiristaanummaa keenya mancaasan inni lammaffaan immoo hojii waaqayyoo keessa hin jirre hojjechuudha. Baay'een keenya hojii waaqayyoo keessa hin jirre hojjennee erga hojii waaqayyoo keessa hin jirre jalqabnee erga hojichi nuu deemuu dide erga hojichi nuu harkatti kufee waaqayyo maaliif na kufiifte waaqayyo maaliif akkas na goote maaf na jalaa balleessiteen jalqaba gaafa hojicha jalqabnu utuu waaqayyoon hin affeeriin utuu waaqayyoon hin gaafatiin utuu waaqayyoon hin eeyyamsiisiin jalqabne erga hojiin nu harkatti badee booddee dhumarratti waaqayyo maaf na harkatti balleessiteen waaqayyo nu harkatti balleessuu miti nuyyuu hin jalqabsiifne jechuudha. Hojii waaqayyo keessa hin jirre jalqabnee erga kufne waaqayyoon komachuun akka nuun kiristaanummaa keenya nu harkatti badu akka maqaan kiristaanummaa nu harkatti badu godhe. Baay'een keenya sababii qarshiin nu harka jiruu fi hojii wayii ariifannee jalqabne lafa qarshii finnetti waaqayyoon waamuun hiikan qabu. Akkas jechuun nama hojii wayii hojjetee itti milkaa'ee xumura irratti galateeffannoodhaaf waaqayyoon sagantaa galatoo qopheessee waame wayii fakkaata. Kanaaf baay'een keenya hojii waaqayyoo keessa hin jirre hojjetaa waaqayyoon koman. Baay'een keenya daldala amma nu harka jiruuf daldalaa jirruu fi eeyyama gabaa qabna malee eeyyama waaqaa hin qabnu. Baay'een keenya mana ijaaraa jirruuf mana bitaa jirruuf immoo kaartaa manaa qabna malee kadhata manaa hin qabnu. Gatii kanaaf dhumarratti waaqayyoo waamna waan hojjennu baay'ee isaaf erga kufuuf kaane booddee yeroo jalqabne yeroo hojjechuuf kaane yeroo itti yaadne waaqayyoon hin waamnu. Namoonni tokko tokko amma ganama kaaba konkolaataan deemanii waan isin dhibu akka fakkeenya ta'uufin isinitti hima. Ganama konkolaataadhaan gaafa deemanii ganama irribaa ka'anii konkolaataa gaafa yaabbatan yaa waaqayyo na wajjin ta'i karaa fagoon deema amaa karaa koorraa qabii konkolaataan ittiin deemutti na wajjin ta'i ayyaana kee naa baay'isi na geggeessi balaanarraa eegi jedhaniituun kadhatiin manaa ba'anii gaafa karaa rakkisaarra dhaqanii gaafa ga'an karbii wayiirra dhaqanii gaafa ga'an gaafa konkolaataan rakkoo wayii isaan mudatu konkolaataa keessa ta'anii kadhachuutti qaban mareefu ganama akka manaa ba'anutu waaqayyoon hin gaafatiin ganama mana akka ba'anutu waaqayyootti hin himiin gaafa karaarra ga'an anas ga'eera jedhu karaa ga'anii erga rakkinni isaan mudate booddee fakkeenyaaf isinitti dubbadha. Har'as baay'een keenya hojii nuun keessa jirru kana hojii nuun jalqabne kana waaqayyo keessa jira. Yoo kuftee waaqayyooti na kuffisechuu dandeessaa? Yoo si harkatti badee waaqayyooti na harkaa balleessechuu dandeessaa? Hojii waaqayyo nu jalqabsiise keessatti kisaaraan hin jiru. Hojii waaqayyoon mari'annee jalqabne keessatti badisni hin jiru. Hojii waaqayyo nu jalqabsiise dhumni isaa mo'icha qaba. Hojii waaqayyo keessa jiru dhumni isaa bu'aadhaan xumurama. Kiristaanummaa namooti baay'een hojjetanii kufanii waldaa keessaa badu. Hojjetanii kufanii kassaranii waldaa keessaa hojii keessaa tajaajila keessaa badu. Maqaa kiristaanummaa arrabsiisu. Maqaa kiristaanummaatti isaan harkatti mancaa.
kiristaanummaa kan mancaasan warra hojii waaqayyoo keessa hin jirre hojjetanidha. Hojii kee kana keessa tarii waaqayyoon jiru ta'uu danda'a. Mee dhaabadhuuf ilaali. Waaqayyoon affeeri hojii hojjechuu barbaadu. Tarii obboleessa obboleettii hojii wayii jalqabuuf jetta ta'uu danda'a. Waaqayyoon affeeri. Waaqayyoo si jalqabsiisa. Hojii amma jalqabde kana keessa waaqayyoon jiru yoo ta'e immoo affeeri waaqayyoodhaan. Uumama boqonnaa 11:8 irratti hojii waaqayyoo keessa hin jirre tokko jalqaban ilmaan namootaa riqaa wayii hojjenneetu ijaarree kan ittiin beekamnu, kan ittiin maqaan keenya dhaamu, kan ittiin seenaan nu beeku kottaa hamma waaqayyoo bira ga'utti ol ijaarraa jedhan. Hojicha keessa waaqayyoon jiru. Hojicha keessa waaqayyo waan hin jirreef waaqayyo afaan jaraa waliin maki. Afaan jaraa gaafa nu waliin maku namoonni hundumtuu wal dhaga'uu dadhabanii, wal arguu dadhabanii, walii galuu dadhabanii hojicha dhiisanii garaagara sokkan. Hojii waaqayyoo keessa hin jirre keessaa wal dhaga'uutu hin jiru. Mana waaqayyoo keessa hin jirre keessaa wal dhaga'uutu hin jiru. Arras baay'een namootaa wal hin dhaga'an. Hojii sana keessa waaqayyoon hin waamne, waaqayyoon affeerre waan ta'eef hojii waaqayyoo keessa hin jirre xumura isaatu salphina, xumura isaatu badisa karaatti hafa. Kanaaf amaloonni kiristaanummaa keenya mancaasan hojii waaqayyoo keessa hin jirre hojjetanii waaqayyoon komachuudha. Amaloota kiristaanummaa keenya mancaasan innichi sadeeffaan qooda qabeenyaan jiraannu qabeenyaaf jiraachuudha. Waaqayyo qabeenya kan nuu kenne qabeenya qabaachuu keenya keessa waaqayyo mormii hin qabu. Jiruuf jireenya keenya akka ittiin geggeeffannuuf qabeenya kan nuu kennu waaqayyoodha. Garuu waaqayyo qabeenya gaafa nuu kennu akka qabeenyaan jiraannudha malee kan nuu kenne qabeenyaaf akka nuun jiraannu miti. Baay'een keenya garuu qabeenyaan jiraachuu bira dabarree qabeenyaaf amma jiraannutti geenyeera. Qabeenyaan jiraachuu dhiifnee qabeenyaaf jiraachuun kun ofirratti moosisuudha. Qabeenyaan jiraachuu bira dabarree qabeenyaaf jiraachuun kun guutummaa miira keenyaa, guutummaa jireenya keenyaa, to'annoo keenya hundumaa qabeenya jala galchuudha. Qabeenyaaf abboomamuudha. Akka qabeenyi nu godhe ta'uudha. Gara qabeenyi nu deemsetti deemuudha. Kanaafiyyuu qabeenyaan jiraachuu irra qabeenyaaf jiraachuun kun kiristaanummaan keenya akka nu harkatti manca'u godhe. Isa duraa Ximotewos boqonnaa 6:10 irratti akkasidha. Warri horii jaallatan amanticharraa kufaniiru. Warri yaada isaanii horii irratti dhan. Horii duwwaa warri jaallatan ol kaasanii waaqayyoon gararraatti horii warri ilaalan, qabeenya warri ilaalan amanticharraa kufaniiru. Arras namoonni baay'een amanticharraa kufaniiru. Kiristaanummaa isaaniirraa kufaniiru. Yesuus Kiristoosiin illee mana isaanii keessaa baasaniiru. Gatii qabeenyaaf jiraataniif, gatii qabeenyi mana isaanii hoogganeef, gatii qabeenyi barnoota isaanii hoogganeef, gatii qabeenyi hafuura isaanii hoogganeef, gatii to'annoo isaanii hafuura isaanii jala galchanii fi baay'een namootaarraa amanticharraa kufaniiru. Arras horii jaallachuun addunyaa keenya irratti obboloota baay'ee wal ajjeesisaa jira. Namoota baay'ee aangoo irratti, tajaajila irratti, hojii adda addaa irratti kan wal ajjeesisaa jiru horii jaallachuurraa samaddeedha. Seera ba'uu boqonnaa 32:3 akkasidha. Hundumti isaanii warri Israa'eloota amartii isaanii yookaan warqee isa Gibxi keessaa fudhatanii ba'an sana Aroonitti kennan. Aroon immoo isa isaan irraa fuudhe sana qabeenya waaqayyo isaanii kenne sana qabeenya farkaa qaban sana isa Aroonitti kennan sana waaqa tolfamaa godhee isaaniif hojjete. Isaan immoo yeroo sana isaaf sagaduutti deebi'an. Waan waaqayyo isaaniif kenne isaan immoo qabeenya isaan fudhatan sana qabeenya waaqayyo isaaniif kenne sana waaqa tolfamaa godhatanii hojjechiifatan. Arras waaqa tolfamaa ta'ee qabeenyi namoota baay'ee mana namoota baay'ee keessa jira. Waaqa tolfamaa ta'ee qabeenyi namoota baay'ee dirree hojii namoota baay'ee keessa jira. Kan kee attami obboleessa obboleettii koo hojiin kee qabeenyi kee si hoogganaa jira moo waaqayyotu si hoogganaa jira? Kiristaanummaa kan nama harkatti balleessu, maqaa kiristaanummaa kan nama harkatti mancaasonni guddaan qabeenyaaf jiraachuudha. Gaafa jaalala horii hin qabamne to'annoo horii jala bichaa galuu miti. Utuun beekin Yesuusin mana keenya keessaa gurgurra. Utuun beekin Yesuusin mana keenya keessaa baafa. Waaqayyo mana keenya keessaa baafa. Maarqos boqonnaa 14:10 Yihuudaan immoo gara hangafa lubootaa dhaqeetu yoonni isa qabee isinitti kenne isin immoo maal naa gootu jedhee gaafa. Gaafa jaalala horiitiin qabame Yesuusin gurguruudhaan murteesse jechuudha. Yesuusin dabarsee kennuudhaaf gurgurachuudhaan murteesse. Arra baay'een keenya hin argamne akka kan Yihuudaa malee, hin lallabamne malee, kitaaba ta'ee hin barreeffamne malee mana keenya keessaa kan Yesuusin gurgurre nama baay'eedha har'a. Qabeenya keenyaatti dabarsinee kan gurgurre qabeenya qabaachuuf jennee Yesuusin mana keenya kan baafne isa dukkana keessa nu baase ifa keessa geenyee kan gurgurre isa karaa keenya haaresse karaa argannee warri gurgurre har'a baay'ee keenyatu jira. Kanaafiyyuu kiristaanummaa keenya kan nu harkatti mancaasu qabeenyaaf jiraachuudha. Waaqayyo nu gargaara. Arras obboleessa koo waan siin jedha qabeenyaan jiraadhu. Qabeenyaaf jiraattee Kiristoosin mana kee keessaa hin baasiin. Kiristoos kun isa dukkana keessaa si waame, isa gaafati karaa hin qabne karaa sitti agarsiisedha. Isa gaafa namni si hin beekne
akkati beekamtu akka namoonni baay'een si argan godhedha. Isa gaafa tiriyyaa qabne akka tiriyyaa argattu si godhedha. Qabeenyarra dhufe kun, barnoonnarra dhufe kun, sadarkaan ammarra jirtu kun, biyya amma keessa jiraattu kun matuma Kiristoosiin si gaddarsiisuu hin qabu. Dubbii kanatti qabamne akka jiraannuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Arras ogeessi kaameraa na wajjin jiru waa'illi koo obboleessa koo Efreem Dirribaati. Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Obboloonni keenya bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya hordofaa jirtan adaraa keessan sagantaa keenya darbe hordofuus kan barbaaddan ammas isa dhufu hordofuu kan barbaaddan ifaa istiidiyoo sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jennaa akkasuma sheer gochuudhaan obboloota keessaniin qaqqabsiisaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sagantaa keenya torban deebi'ee dhufu nama wal arginutti shaalaw nagaan tura.